wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dabuun qalbii kaara doomsaa fira lagachisee diinaaf si bobbaasaa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota FM faana naqamtee 96.1 kun qophii dhaabbata deeggarsa maallaqa mootummaa Kanaadaa karaa Global Affairs Kanaadaa fi dhaabbata Search for Common Ground fi ELiDA Itoophiyaa dargaggoota Oromiyaa waliin ta'uutiin piroojeektii hubannoo miidiyaa hawaasaa cimsuu fi magaalaa Naqamtee fi godina Wallaggaa irratti xiyyeeffateetii hojjetu kan ittiin isin biraatiin geenyudha. Qophii keenya jibbiinsaa jechuun maal jechuudha? Haasaan jibbiinsaa miidhaa akkamiitii geessisaa? Seerri waa'ee haasaa jibbiinsaa kana maal jedha kan jedhu obbo Galataa Tasamaa waldaa dargaggoo Oromiyaatti qindeessaa piroojeektii ogeessa seeraati akkasumas immoo qindeessaa piroojeektii kanaati jechuudha. Maallaqa deeggarsa Kanaadaatiin kan gaggeeffamu kanaatii fi qindeessaadhaa isaaniitiinis dubbisneetii kan jirru haasaa jibbiinsaa jechuun maal jechuudha kan jedhu kana irratti jechuudha. Waliitiin turtii isaatii kan nuti turru egaa haasaa jibbiinsaa kun maal kan jedhu Angalaana Tasfaa akkasuma dhaabaa fi qaaduu waliin ta'uutiin kan isin wajjin turtii isaatii turru ni ta'a. Isin saga xumura qophii keenyaatti yoo wajjin turtii taasisan waa'ee haasaa jibbiinsaa kana irratti hubannaa gahaatiin argattu jennee abdii guddaatiin ni qabna. Haga xumuraatti akka nu faana turtii taasisanis kabajaan isin affeerra. walitti deebiitii jirra egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa dhaaba akkuma kaaseetii jiru haasaa jibbiinsaa jechuun maal jechuudha kan jedhu irratti kan nuti xiyyeeffannee mariitaa isaatii turru haasaa jibbiinsaa jechuun maal jechuudha kan jedhu yeroo dhiyoo as egaa waa'een haasaa jibbiinsaa kun dhimmoota xiyyeeffannoo guddaa argataniif biyyoonni garaagaraa illee dhimma kana irratti seerota garaagaraa labsiiwwan garaagaraa yeroo isaan itti baasaa jiran tuudha kan inni mul'atu. Wanni kun kan turedha garuu yeroo dhiyoo as immoo haalota mijatoo kan isaaf uuman wantoota garaagaraa jiraachuu keessummaatti gama dijitaalaan miidiyaaleen hawaasaa kun babal'achuun wantoota kanaatii fi akka isaan babal'atan taasisuu keessatti haasaa jibbiinsaa kun akka babal'atu taasisuu keessatti gahee mataa isaa baachaa jira saabateetiifidha kan yeroo ammaa kana biyyoonni garaagaraa seera irratti baasaati jiranii. Mee haasaa jibbiinsaa kan akkamiin ilaaltaati akka dargaggeessa tokkotti haasaa jibbiinsaa jechuun siif maali? Egaa haasaa jibbiinsaa gaafa jennu seeronni yookaan labsiiwwan biyyoonni garaagaraa irratti baasuutti kan dhufanis amma biyyoonni hedduun durumarraa kaasee heerri mootummaa Itoophiyaas ni jira. Egaa namni yaada isaa bilisaan ibsachuutii qaba waan itti dhaga'ame ibsachuutii qaba kan jedhu ni jira beekna kana barnoota garaagaraa keessattis baranneerra waan ta'eef sana namoonni baay'een qabatanii dargaggoonnis keessattuu yeroo ammaa kana miidiyaaleen hawaasaa garaagaraa karaa ittiin yaada kee namoota hedduudha namoota miiliyoonaan akkaataa hordoftoota qabduu fi akkaataa inni itti maxxansi kee dhaqqabee irratti kan hundaa'e haa ta'u malee wantoota kanneen fayyadamuutiin miidiyaalee hawaasaa garaagaraa fayyadamuutiin jechootaati maxxansitu jira. Sababni isaas mirgaa qaba mirgaa ittiin yaada koo ibsadhu yaada natti dhaga'ame ibsadhu qaba jetteetii kanatti maxxansitu sana daangessuudhaafidha. Ammas wanti itti dhaga'ame ibsachuu dandeessa garuu haasaa jibbiinsaa kanneen jedhaman garuu mirgumti yaada kee ibsachuuyyuu daangaa ni qabaata. Hanga nama biraa si bukkee jiru darbee minittidha malee mirgan qaba jetteef nama kan biraa si bukkee jiru miidhuu akka hin dandeenye mirga jechuun dirqama keessa beekuutii qabda miti mirgaaf dirqama wanti jedhamu bukkee taa'eetii jira. Mirga yaada kee bilisaan ibsachuu wanti jedhus immoo nama arrabsuu nama xiqqeessuu eenyummaa namaa irratti waan dhiibbaa qabaatu kan eenyummaa namaa fudhachuutiin nama uumama isaa kana keessatti wantooti garaagaraa ni jiraatu. Fakkeenyaaf namni akkuma walqixxannamummaa mirga kabajaatii qaba eenyumtiyyuu eenyu gadi miti garuu namni tokko an olaantummaa qaba jedhee isa tokko gadi xiqqeesse ofii isaatii immoo yeroo itti ol gochuu barbaadu haasaawwan garaagaraa fayyadamuun ni jiraata. Isa kana dhagaa haasaa jibbiinsaa jennee kan nuti yaadnu. Haasaa jibbiinsaan kun namoota dhuunfaa qofa irrattis immoo kan xiyyeeffatu miti. Saba irratti xiyyeeffachuu danda'a, amantii irratti xiyyeeffachuu danda'a, akkasumas gosaan kutaatiin wantoonni garaagaraa jiraachuu ni danda'u. Isaan kana irratti kan xiyyeeffatu haasaa jibbiinsaa kan jedhamu walitti bu'iinsa garaagaraa
kan uumuu danda'u jedhameeti kan sodaatamuutii fi immoo dhugumas immoo uumuu irratti kan argamu ta'uu isaati. Haasaa jibbiinsaa kanneen jedhaman kaasuudhaa fi namoota yookaan nama dhuunfaa tokko anaaf si gidduu nama dhuunfaa jedhamna nama dhuunfaati nama dhuunfaa jedhamta egaa nama dhuunfaa tokko yookaan immoo garee ta'e tokko fakkeenyaaf amantaadhaan garee jiru sabaan garee jiru qomoodhaan garee jiru garee ta'e tokko yookaan nama dhuunfaa yookaan garee tokko irratti amantaa isaa ilaalchistee qomoo isaa ilaalchistee sabummaa isaa ilaalchistee sanyummaa akkasuma bifaan illee sababa bifa isaatiin gurraachaa ta'uu diimaa ta'uu adii ta'uu kanaa ilaalchistee kanaa alatti immoo saalaan ilaalchistee garee sana yookaan akka nama dhuunfaatti yookaan immoo afaan inni dubbatuun yookaan immoo qaama miidhamummaa akka sira kaastee rabbi akkuma fedha isaatti si uuma kanaa alatti immoo karaa namtolcheessatti miidhamni garaagaraa sirra ga'uu danda'a kun egaa waan sitti ergamedha waan gootuun qabdu garuu qaama miidhamummaa keessanaan namni tokko miidhaa sirra geessuu qabu sitti dubbate jechuudha. Kana alatti illee fayyummaa qaamaa namoonni tokko amma jiru hanqina fayyaa namni qabu jiraachuutiin ni mala fayyummaa qaamaa sanaanii jechoonni itti namoonni wal arrabsan jiru gaa jechoota safuu ta'an hawaasa keessatti fayyummaa nama sanaa irratti hundeessite kana alatti kanneen kana fakkaatan amaluma namni qabu mataa isaatiin kun haasaa jibbiinsaa jedhama wantoota kana ilaalchisteeti yeroo jechan taane nama sanatti dubbattu nama sana sababni isaas namni sun xiinsammuudhaan miidhamuu danda'a egaa kanarratti Itoophiyaan illee seera mataa ishee ni qabdi garuu gara booda irratti dhumna isaa mee dargaggoo Galataa Tasammaa ogeessa seeraa waldaa dargaggoota Oromiyaa akkasumas immoo qindeessaa piroojeektii deeggarsa maallaqa mootummaa Kanaadaatiin deeggaramu kanaati inni haasaa jibbiinsaa kana wal qabsiisee haasaa jibbiinsaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ibsa gabaabaa nuu kennee jira caqasuudhaatti deebina. Haasaan jibbiinsaa kan jennu yookaan afaan Ingiliffaatiin hate speech kan nu jennu haasaa eenyummaa nama tokko yookiin garee murtaa'aa irratti xiyyeeffatee sabaa sablammii uummata amantaa gosa saala yookaan miidhama qaamaa bu'uura godhachuun ta'e jedhamee jibbiinsa loogii yookaan ammoo haleellaa fi walitti bu'iinsi garaagaraa akka inni ka'uuf ta'e jedhamee kan haasamu jechuudha. Haasaan kun haasaa afaaniin haasamu ta'uu danda'a. Miidiyaalee garaagaraa fayyadamuudhaan televezyiinii raadiyoodhaa fi maxxansa garaagaraa fayyadamuudhaan haasaa daddarbu ta'uu danda'a. Bifa biraatiin ammoo karaa sooshaal miidiyaatiin haasaa daddarbamuu fi dhiibbaa namoota dhuunfaatii fi garee irratti geessisuuf xiyyeeffatamee kan balballeeffamudha jechuudha. Inni biraa ammoo odeeffannoo sobaa kan jennu yookaan afaan Ingiliziin disinformation kan jennu odeeffannoo guutumaa guutuutti soba ta'ee fi namoonni namoota biraa garee murtaa'e ta'uu danda'a yookaan dhaabbilee garaagaraa irratti ta'e jedhanii faayidaa namootaa dhabsiisuuf yookaan balaaf akka saaxilaman gochuuf kan odeeffamudha jechuudha. Kunis akkuma hate speech yookiin haasaa jibbiinsa jenne karaalee garaagaraatiin tamsaasa'uu danda'u televezyiinii ta'uu danda'a raadiyoo ta'uu danda'a yookaan ammoo maxxansa garaagaraatii fi miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan kan tamsa'an jechuudha. Egaa akkuma dargaggoo Galataa Tasammaa ogeessi seeraa waldaa dargaggoo Oromiyaatii fi akkasumas immoo qindeessaan piroojeektii deeggarsa maallaqaa kan mootummaa Kanaadaatiin taasifamu kana kaasanii jiranitti haasaan jibbiinsaa egaa kan namoota dhuunfaa irratti xiyyeeffachuu danda'u hawaasa irratti xiyyeeffachuu danda'u amantaa irratti gosa irratti wantoota garaagaraa irratti xiyyeeffachuutiin gama miidiyaa garaagaraatiin fakkeenyaaf miidiyaan kan dijitaalaa jennee fayyadamnu yeroo ammaa kana miidiyaan hawaasaa akkuma jiru gama televezyiinii ta'uu danda'a gama raadiyootiinis ta'uu danda'a miidiyaalee jiran irratti fayyadamuutiin yeroo namoota garaagaraa irratti gaggeeffamu haasaa jibbiinsaa jennee kaasuu dandeenya kan jedhudha kan isaan kaasanii jiranii ogeessi seeraa kun dhaaba. Wantuma yeroo hawaasa keessatti mul'achaati jirudha siga dhimmi kaayyoon qophii keenya kanaas hawaasa keessatti waan mul'atu kana irratti hawaasni hubannaa qabaachuu akka qabudha kan nuti itti deemaa jiru maaliif waan kanaan wal qabatees immoo gaagaam biyya mudatu waan xiqqaa sababa hin taaneef nama dhuunfaarraa ka'e jechuudha haga biyyaatti gaagaamni mudatu gaagaama salphaa sababa hin taaneetii fi hubannaan kan irratti hawaasni qabaachuuti qaba hawaasni kan irratti hubannaati jennee sababa amannuu fi waan kan irratti kaasaatii kan jiru. Akka biyyaattis kanaan wal qabatee yeroo garaagaraatti rakkoon siyaasaa rakkoo walitti bu'insa garaagaraan uumama biyya keenya qofa osoo hin taane akkuma addunyaattu wantoonni walitti bu'insa fidan arraba ati dubbattu irraati jechoota ati dubbattu irraati of eeggannoodhaan dubbattu amma
kun hagam miidhaa adabbiillee akka qabudha tarii gara boodaatti kaasuu dandeenya. Hagam miidhaa akka inni geessisuu danda'u namoonni hedduun hubannoo hin qabanii wanta maxxansituu nati jechoota of eeggattu ammallee egaa miidiyaaleen garaagaraas daangessu jechoota kee ilaalanii jechootaati maxxansite sanarratti daangessanii jala hin haquyyuuti. Garuu haasaa jibbinsaa akkaataa of eeggatteeti kan maxxansuutii qabdu waanuma haasoftu jechuudha. Sababni isaas garee adda addaa xuquutii waan danda'uuf jechuudha. Akkuma amma kaasne gama hedduudha. Itti yaadan immoo kan wanta kana godhansi jiru. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsa uumuudhaaf kan dhimma itti ba'atan haasaa jibbinsaa kana kan babal'isan miidiyaaleen garaagaraatti kan fayyadaman namni tokko qofti dhiifama yeroo ammaa kana akka digital media kanatti fayyadamee namni tokko qofti peejii garaagaraa qabaachuu danda'a. Gama YouTube'iitiin, gama Facebook'iitiin akkasumas immoo TikTok'iitiin dabalatee miidiyaalee garaagaraa pilaatfoormiiwwan hedduun jiru. Sanatti fayyadamuutiin yeroo isaan itti haasaa jibbinsaa kana tarkaanfachiisan baay'een ni mul'ata. Itti yaadame jechuudha. Itti yaadame walitti bu'iinsa uumuudhaaf yookaan nama tokko xiqqeessuudhaaf xiinsammuu isaa tuquudhaaf oomishtummaan isaa akka inni hin daballe taasisuudhaaf dorgomaa akka hin taane taasisuudhaaf namoota dhuunfaa irratti xiyyeeffatanii akkuma kanas immoo hawaasa walitti buusuudhaaf saba tokko waan inni saba qulqulluu ta'e sabni tokko immoo saba xuraa akka ta'e itti fakkeessuutiin seenaa hin jirre dubbachuutiin seenaa hin jirre seenessuutiin yeroo isaan haasaa jibbinsaa garaagaraa tarkaanfachiisan waan mul'atu sabateetiif kun egaa akka biyya keenyaattis darbee waan mul'atudha. Akka addunyaattis immoo dhiibbaa guddaa kan taasisaa turedha. Mee namni tokko haasaa jibbinsaa fayyadameera kan jennu yoo maal ta'edha kan jennu sanas immoo ogeessi seeraa kun itti dabalanii waan jedhu qabaa caqasni walitti deebina. Namni tokko haasaa jibbinsaa yookaan odeeffannoo sobaa fayyadame yoo jennu akkamitti ibsina kan jedhuu fi akkaataa labsii federaalaa kan Itoophiyaa labsii tamsaa'ina fi to'annaa haasaa jibbinsaa dhorkuuf bahe keewwata 4 muraa tokko irratti akka kaa'ametti namni kamiyyuu haasaa jibbinsaa yookaan odeeffannoo sobaa ta'e jedhee karaa raadiyootiin, televezyiiniitiin, maxxansa garaagaraa yookiin miidiyaa hawaasummaa fayyadamu uummata tokko yookiin namoota dhuunfaa tokko akkaataa isaan miidhamuu danda'aniin yookaan akkaataa isaan faayidaa isaanii dhabuu danda'aniin ta'e jedhee karaa garaagaraa kakkaasuudhaaf kan taasisu yoo ta'e haasaa jibbinsaa raawwateera jennaa jechuudha. Kana yoo jennu haasaan jibbinsaa kuni ergaalee yookaan ammoo tamsa'a haasaawwan garaagaraa kan dogongoraan haasa'amu ni jiraatu. Kana keessa kan adda kan godhu ta'e jedhamee dhiibbaa qaama tokko irratti uumuudhaaf yookaan ammoo balaadhaaf qaama tokko yookiin gurmuu tokko balaa fi hokkara garaagaraa kaasuudhaaf yoo ta'u namni kun odeeffannoo sobaa tamsaasa yookaan ammoo haasaa jibbinsaa uummata jidduutti hawaasa jidduutti namoota dhuunfaa jidduutti wal waraansa kaasuu kan danda'u wal dhabdee kaasuu kan danda'u fi biyyaa tasgabbii dhoowwuu danda'u godheera jennee akkasitti kaa'uu dandeenya. Seerris haaluma kanaan yakka ta'uu isaatii fi yakkisaa kun yoom akka ta'ee fi haala kam keessatti yakka akka ta'u bifa hubatamaa ta'e kanaan kaa'eera jechuudha. Egaa akkuma kaafameeti jiru haasaa jibbinsaa namni tokko fayyadameera kan jechuu dandeenyu itti yaadee yoo waan tokko kalaquutiin garaagarummaan akka uumamu gochuudhaan walitti bu'iinsa akka uumamu gochuudhaaf yookaan nama dhuunfaa miidhuudhaaf yaadee wanta inni haasaa jibbinsaa babal'ise yookaan haasaa fudhatama hin qabne arrabsoo ta'uu danda'a, gadi xiqqeessuu ta'uu danda'a, kabaja namummaa nama tokko tuquu danda'a, tokkummaa yookaan walitti dhufeenya hawaasaa kan miidhu ta'uu danda'a. Warreen kana irratti kan xiyyeeffate namni tokko itti yaadee miidiyaa kamiinuu fayyadamee kan inni tamsaasu haasaa jibbinsaa fayyadameera jechuutiin ni dandeenya kan jedhudha kan ogeessi seeraa kun kaasaniiti jiranii. Egaa biyyoota hedduu keessattis wantoonni kun dhiibbaa garaagaraatiin kan geggeessanna dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee waan kan irratti xiyyeeffachuutiin wanni kun akka babal'anneetii fi
hubannaa uumamoo akka qabu rakkoon kanaatiin dhufanis immoo rakkoo gaaga'amaa guddaa kan biyya tokko yookaan saba tokko otoo hin taane kan addunyaa ta'uu isaa hubachuutiin labsiiwwan garaagaraa kan isaan irratti baasaatii turaniitii jiranii ammas irratti hojjechaatii jiran jechuudha. Akkuma kaafame egaa dhugumadha miidhaa illee fiduu danda'a namni itti yaade isa ta'u yookaan osoo itti yaadinis haa dubbatu yookaan immoo haa maxxansu yookaan dubbachuudhaaf maxxansuutiin dhufuu danda'a waan ta'eef tamsaasuutiin dhufuu danda'a waan ta'eef haasaan jibbiinsaa garuu namoota dhuunfaa gidduutti wanta nu uumuu danda'u yoo yaadde ulfaataadha namoonni akka walitti hin dhufne namoonni akka wajjin hin jiraanne gochuu danda'a saboonni dur wal jaalala qaban illee guyyaatti haasaan jibbiinsaa kun dubbatame yookaan immoo maxxanfamee kaasee garaagarummaan gidduu isaaniitti uumamuu danda'a walirra fageenya dhufuu danda'a diigamsi dhufuu danda'a akka biyyaattis yoo ilaalle jechuudha egaa kanaaf sadarkaa garaagaraattiidha kan labsiin irratti babba'u jechuudha kun walumaa galatti haasaa jibbiinsaa miidhaan ni qabu baay'ee kaasuutii dandeenya garuu galan. Miidhaan isaa tokko lama jennee kan kaasuu ni bira dabarru miti egaa akkuma kaasaatti jirtu walitti bu'iinsa ni uumaa tokkummaan akka hin jiraanne taasisaa nama dhuunfaa irratti xiinsammuu irratti dhiibbaa guddaa ni taasisaa mee ogeessi seeraa kunoo akkamiin ilaalan isaas caqasni walitti deebina. Haasaan jibbiinsaa yeroo garaagaraatti haasa'amu yookiin tamsaasaa xiinsammuu namoota dhuunfaa akkasumas waliin jireenya hawaasummaa uummanni qabu diiguu miira wal shakkii haalli tasgabbiin biyya keessatti akka hin jiraanne ni uumaa jechuudha. Kun akkamiin yoo jenne fakkeenya garaagaraa ilaaluu dandeenya. Biyyoota garaagaraa keessatti waldhabdee guddaa akka biyyaatti akka ta'uuf sababa kan ta'e gara miidiyaa garaagaraatiin haasaa jibbiinsaa ta'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf Ruwaandaa yoo ilaalle Ruwaandaan bara 1994 keessatti raadiyoo fayyadamuudhaan haasaa jibbiinsaa uummata irratti keessattuu gosa uummataa keessaa uummata Tutsi jedhamu irratti haasaa jibbiinsaa yeroo garaagaraatti bifa garaagaraatiin godhamaa tureen balaan akkamii akka uummata isaanirra ga'e hundi keenya kan beeknudha akka addunyaatti illee seenaa gurraacha ta'e kan galmaa'edha jechuudha. Inni kun xiinsammuu uummata jidduu wal shakkiin uummanni akka waliin kabajne nagaan yoo horanne walii isaa akka namaattis akka inni hin laalle fi miidhamtoonni isaa ammoo yeroon uummata biraa irratti akka isaan yeroo biraa deebi'anii isaanis haala badii tokko akka isaan yaadan keessa isaaniitti akka wanni sun hin banne kan taasisudha. Kun ammoo akka biyyaatti yoo fudhanne balaa guddaa kan geessisu uummanni wal shakka jechuun tokkummaan uummataa biyya san keessatti hin jiraatu jechuudha. Inni kun ammoo biyyattiin tasgabbii akkasiin arganne nagaa akkasiin arganne guddina akka hin jiraanne kan taasisuu fi sadarkaa nama dhuunfaatiif sadarkaa biyyaalletti yoo itti deemnu yoo ilaalle nageenya biyyaa kan diigu nagaa sadarkaa dhuunfaatiin jirus kan booressuu fi dhiibbaa guddaa xiinsammuu namootaatii fi namoota dhuunfaa irratti kan geessisuu fi biyyaas gara badiitti kan oofu ta'uu kan ragaalee garaagaraa fi seenaa keessa kan hubachuu dandeenyu jechuudha. Egaa akkuma isaan kaasaniiti jiranitti haasaan jibbiinsaa kun miidhaa guddaadha kan qaqqabsiisu fakkeenya fudhachuutiin biyya Ruwaandaa keessatti 1994 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti duguugaa sanyii kanneen Husiif jedhaman gidduutti geggeeffame illee kaasaniiti kan isaan jiranii. Egaa sun yeroo hundumaa fakkeenya ta'uutiin dhumaatii addunyaa keenya irratti qaqqabe keessaatiin saadirree ta'uutiin kaafama malee sanatti kan qixxaatu wantooti baay'een taasifamanii jiru sababa haasaa jibbiinsaatiin biyyuma keenya keessatti iyyuu yeroo haasaa jibbiinsaatiin wal qabatee walitti bu'iinsa uummataa akka yeroo garaagaraatti taasifamaa tureetii jira. Egaa walitti bu'iinsa hawaasaa walitti bu'iinsa uummataa qofa miti haasaan jibbiinsaa kan inni uumu dhaabbileen garaagaraa illee oomisha isaanii baasanii gabaatti akka hin gurguranneetiif dhaabbilee garaagaraa irratti haasaan jibbiinsaa yerootti deemuu illee ni dhageenya. Dhaabbanni fuudhanii waan hin taanetti maxxansuutiin dhaabbati sun oomisha isaa akka inni gabaatti baaseetii hin gurguranne taasisuutiin dhaabbatichi kisaaraa keessa akka galu taasisuu keessatti kana qofa miti wannan hawaasaa walitti fidan tokko taasisan duudhaalee gurguddoo qabnu fuudhanii akka tokkummaan sun hin uumamne walitti dhufeenyi sun akka hin jiraanne kan taasisan haasaan jibbiinsaa garaagaraa yerootti deemanii jiraatu. Egaa warreen kun
biyya keenya keessatti deddeebiitii waan ilaalaa turreetti jirudha. Ammas waan kun hin dhaabanne hawaasni hubannaa kana qabaachuutii qaba kan jirudha kan isaan kaasaatti jiran. Egaa akka tikaasteedha namni wantoota akkasii irratti hubannoo yoo argatedha gaarii kan ta'u namni dhuguma xiinsammuu dhuunfaarraa kaasee gaati namni tokko fayyummaa isaatiin yoo kan haasaa jibbiinsaa irratti dubbattu ta'e yookaan amala isaatiin yoo irratti dubbattu kan ta'e namni sun xiinsammuudhaan miidhamuunsaa waan hin hafnedha. Kana alatti afaaniin akkasumas eenyummaa isaatiin amantaa isaatiin namni abbaan fedhe waan barbaade amanuutii danda'a. Egaa sun isaaf ta'eera naaf taa'eetti amanaa garuu amantaa isaa irratti dhiibbaa irratti geessisa taanaan ammas sun akka gama lamaaniin tokko saba gidduutti walitti bu'iinsa akka uumamu ta'a jeequmsa akka uumamu ta'a walirraa fagaachuun tokkummaa dhabuun akka amma abbaan seeraa kaasanitti jechuudha. Wantoonni hedduun mul'achuutii danda'u rakkoon garaagaraa mul'achuutii danda'a kan namoota 100,000 lakkaa'aman gara nama 800 fixe sunis achirraa ka'eeti galaana kan Rwaandaadha kan akka fakkeenyummaatti amma atis kaastee jirtu sun ka'umsisaa haasaa jibbiinsaa irraati waan ta'eef egaa booda isaa namni waan isa harka jiru namni na duuba jira nama baay'eetu na dudduuba jira jedhanii hordofaa namoota baay'ee social media qofa osoo hin taane waltajjii tokko irratti waltajjii qabattee irratti waa'ee saba tokko yookaan waa'ee amantaa tokko yookaan waa'ee nama dhuunfaa tokko hammeessitee yookaan bifa jibbiinsaa ta'een irratti dubbachuutiin qabdu walgahii irratti ta'u adda babayii tokkotti baatee ta'u dubbachuutiin qabduti. Namni waan isaaf ta'etti jiraata egaa amalas haa ta'u fayyummaas haa ta'u waan qabuttidha kan inni jiraatu waan ta'eef haasaan jibbiinsaa bakka hundumattuu waan daangeffamudha qabudha jechuudha. Torbee darbe keessaa dhimma kanaa walilaalchisuutiin ibsi miidiyaaleef kennameetiif dhimma kanarratti gamaggamni taa'ame inni jiraata waa'ee haasaa jibbiinsaatiif itti fayyadama dijitaalii miidiyaa wajjin wal qabate jechuudha akka biyya keenya Itoophiyaatti dhimma kanarratti kan kaafamaatii ture haasaa jibbiinsaa yeroo ammaa kana akka biyyaatti mul'achaati jiru keessatti gahee olaanaa kan qabaatan namoota bebbeekamoo ta'an akka biyyaatti jiran haasaa jibbiinsaa kana uumuudhaa fi haasaa jibbiinsaa kana babal'isuu keessatti gahee olaanaatti akka qabaatan ifoomeetii kan inni jiru torbee darbe keessa dhimma kana irratti akka biyyaatti mariin godhame irratti jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana namooti nuti bebbeekamoodha jennu namooti nuti hordofnu namoota nuti akka fakkeenyummaatti fudhannee isaan faana deemnu hedduun isaanii akka fakkeenya nuti godhannee isaan ilaallu sana ta'uu dhiisuu didaniiti karaa hin taanerra yeroo isaan itti namoota oofannee jiraatu namoota ilaalcha siyaasaa isaanii ta'uu danda'a gama amantiitiinis ta'uu danda'a gaariidha jettee namoota hordoftu jiraachuu danda'u haasa keessaatii fakkeenya godhattee kanatti duukaatii buutu garuu dudduuba isaa namoonni kun baay'inaatiin akka qorannoon bahee jiru mul'isutti namooti baay'inaan kan isaan fayyadamaatii jiran haasaa jibbiinsaa namoota bebbeekamoo ta'an akka ta'edha kan hubameetii jiru. Kanaaf egaa namooti bebbeekamoo ta'an kanallee yeroo hordofnu maal kan isaan dabarsaa jiran ergaa isaan dabarsaa jiran kun tokkummaa biyyaa hagam ijaaraa jira nageenya biyya kanaa boorisaa jiramoo boorisaati hin jiru walitti dhufeenya hawaasaa gidduu jiru cimsaa jiramoo kan laaffisaa jirudha jennee hubannaa irratti qabaachuun illee barbaachisaadha. Sanan ta'uu yoo ta'e kan duukaa adeemnu kan isaaniin hordofnu nutis akkuma isaan godhan kanan duukaa deemnee waan sana irratti kan hirmaannu yoo ta'e immoo egaa biyyi kamiyyuu seera mataa ishee ni qabdi. Akkuma sila kaasne immoo dhaabbata mootummoota gamtooman irraatii kaasee dhimma haasaa jibbiinsaa kan irratti labsiiwwan garaagaraaf seeronni garaagaraa bahaniitii jiru. Sanaatiin immoo itti gaafatamuun hin hafu egaa mirgi kee akkuma si kabajamuutiif barbaaddu yoo mirga namaa sarbite ta'e immoo yoo mirga saba tokko sarbite ta'e immoo mirga nama sanaa sarbuuti yookaan darbuu keetiin akka namni sun seeraan itti gaafatamummaan ni hordofsiise jechuudha. Kanaaf egaa itti gaafatamummaan seeraa wanta hordofsiise kana jedhaatii bahuuf immoo of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Seerri maal jedha kanarratti kan jiru ogeessi seeraa kun waan kaasan qabu sana caqasanii walitti deebina. Haala qabatamaa biyya keenya irratti seerri haasaa jibbiinsaa kana dhorkuuf yookiin to'achuuf baay'ee hin jira yoo jennee ilaalle eeyyeen ni jira labsiin tamsa'iinsa haasaa jibbiinsaa dhorkuuf baay'ee yookiin labsii 1185 muraa 2012 tamsa'iinsa haasaa jibbiinsaa dhorkuudhaaf kan baay'eedha. Inni kun akka biyyattiitti bara 2012tti ragga'ee seera hojiirra ooleeru jechuu ni dandeenya. Dhimma haasaa jibbiinsaa kanaan wal qabatee jechuudha. Akkaataa labsii kanaatiin keewwata 7 muraa tokko irratti akkuma arginu namni haasaa jibbiinsaa ta'e jedhee qaamota
murtaa'e irratti dhiibbaa akka uumamuuf yookiin haleellaan akka raawwatamuuf yookaan hokkarri garaagaraa akka ka'uuf jedhee namni yakka kana raawwate hidhaa hanga waggaa 5 kan hin caallee fi adabbii qarshiin hanga birrii 100 kan adabsiisu ta'uu asirratti taa'eera jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Garaagarummaan jiraachuu danda'an haasaan jibbiinsaa sun balaa inni fidu irratti hundaa'uudhaan waggaa 1 hanga waggaa 2 kan adabsiisu jira. Balaa inni fidu kun ammoo laallamee hanga waggaa 5tti hidhaa waggaa 5 kan namarratti murteessisuu danda'uu fi seerri isaa kan of danda'e kan sadarkaa biyyattiitti sadarkaa federaalaatti kan baay'ee biyyattii keessatti haasaa jibbiinsaa kanaa fi odeeffannoowwan sobaa ta'e jedhanii tamsaasamanii to'achuuf seerri baay'een jira. Akkaatuma kanaan uummanni keenyaas beekee seera kanaan akka isa gaafachiisu beekee haasaa jibbiinsaa hokkara kaasuu danda'an uummataaf uummata wal qabsiisuu danda'an namoota dhuunfaa jidduutti kan waldhabbii garaagaraa kaasuu danda'an irra akka qotatan dhaamaa jechuudha. Wantoota hedduudha kan isaan kaasanii galaana egaa yeroon keenyas imalaati kan jiru waan ta'eef tariitii har'a sooshaal miidiyaa garaagaraan fayyadamna. Egaa namoonni hedduun keenya hordoftoota baay'eedha kan qabnu kan akkaatuma qabiyyee maxxansinuutti garuu qabiyyee maxxansinu yookaan namni maaliin nu hordofe namni maaliin nu bare kan jedhnu sana caalaa hordoftoota baay'ee qabnu sana carraatti fayyadamnee yerootti wantoota garaagaraa wantoota hin barbaachisne hawaasa keessatti walitti bu'umsaa fidan kana alatti waltuffii fidan akkasumas immoo akkatti jalqaba kaasne namoonni nuun beekamoodha jennee yookaan immoo maqaa guddaa qabu jennee haalaan hordofnu carraa sana fayyadamuutiin yeroo isaan sabaaf saba gidduutti jechuu dandeessa amantaa gidduutti jechuu dandeessa wantoota garaagaraadha yakkoonni as dhiyeenya kana gama mootummaatiin illee irratti xiyyeeffatamanii hojjetamaati jiran. Egaa rakkoon ni mudata garuu tarii kan isaan kaasaniin dabalatatti fakkeenyaaf miidiyaa hawaasaa tokko irratti namni hordoftoota 5,000 isaa ol qabu miidiyaa yookaan broadcastii fi kan maxxansaas haa ta'u wantoota irratti maxxansuu irratti haasaa jibbiinsaa yookaan odeeffannoo sobaa maxxansuutiin garee tokko yookaan nama dhuunfaa tokko miidhuuf yoo maxxansee hidhaa waggaa 3 hanga birrii 100 kan isa adabsiisudha kan labsii lakkoofsa 1185/2012 sana kan Itoophiyaan qabdu sanaatiin. Kanaaf booda isaa miidhaa guddaadha kan jiru. Namoota baay'eenis adabamanii argineerra biyya keenya keessatti ammallee seeraan kun qoratamaa jiran seeratti dhiyaatanii dhimma isaanii hordofaa jiran akka jiran odeeffannoowwan ni jiru. Kana alas immoo kanan dura namoonni akkuma jedhame seeratti dhiyaatanii adabbii isaanii fudhatanii baanii fi dhiifama gaafatanii baanillee ni jiraatu. Dhiifama qofaan miti adabanii mamanii kan baanis ni jiraatu. Miidhuma irratti akka dhaamsaatti waan isaan dhaaman ni jiraata. Ogeessi seeraa kun sana caqasanii itti deemna. Haasaa jibbiinsaa yeroo garaagaraatti kan hambisuun ulfaataa yoo ta'e illee hir'isuun yookaan ammoo balaa isaan hordofanii dhufan hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Kana gochuudhaaf wanti inni jalqabaan gochuu dandeenyu maalidha? Akkuma beekamu uummanni keenya hubannoo waa'ee haasaa jibbiinsaa kana hubannoon inni qabu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Nutis akka waldaa siivikiittis mootummaanis akka mootummaatti qaamoleen garaagaraa instituutiinoonni barnootaa gugurdaa kan jiran kan sadarkaa yuunivarsiitii jiran keessattuu hawaasa garaagaraa dargaggootaas dabalatee barbaachisummaa haasaa jibbiinsaatii fi odeeffannoowwan dogongoraa akkamiin adda baafachuu akka qaban akkamiin irra of qusachuu akka qaban gama seeraatiinis gaaga'ama hin barbaachisneef akka hin saaxilamne keessattuu dargaggeessi keenya balaa haasaa jibbiinsaa kan hubatee itti fayyadamummaa miidiyaa hawaasaa isaa miira itti gaafatamummaa qabuun akka fayyadamuu fi ofii isaatiifis biyya isaas badii irraa eeguun gahee ofii akka inni taphachuu qabu dhaamsa dabarsuu fi barbaada. Egaa ogeessi seeraa kun dhaamsi isaanii kan xumuraa hundumtinuu haasaa jibbiinsaa kana balaaleffachuu akka qabu irratti hirmaachuu akka hin qabne kanneen kana babal'isan durallee dhaabachuuti akka qabu maaliif nageenya biyyaa irratti miidhaa ni qabaatu tokkummaa biyyaa irratti dhiibbaa ni qabaatu namoota dhuunfaa irratti xiinsammuu isaanii irratti dhiibbaa ni qabaatu hubachuutiin balaaleffachuu akka qabudha kan isaan dhaamsa dabarsaniitti jiranii namoonni nuti hordofnu namoonni bebbeekamoodha jenneeti yaadnus immoo waan kana irratti of qusachuuti akka qaban dhaamsa isaanii dabarsaniitti kan jiranii.
Egaa tariitii wantoota hedduudha kaasanii kan isaan jiran jalqabarraa kaasanii miidhaasaas kaasanii irra jalqabaa egaa ogeessi seeraas kaasaniiru miidhaan akka nama dhuunfaatti akka biyyaatti geessuu danda'u waan ta'eef egaa yeroo ammaa kana immoo wanti gaariin tokko sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasaatti fayyadamtu haasaa jibbiinsaa yookaan haasaa walitti bu'iinsa fiduudha yoo ta'e riippoorti gochuun dandeessa akka namni sun deebisee wanta akka maxxansine yookaan immoo akkaawuntiinsa akka irratti daangeffamuu fi lammata akka inni kana hin gooneef waan ta'eef kanallee gochuun hin danda'ama waan kana sheer gochuurra yookaan immoo namoota kan biroof qooduu caalaa riippoorti gochuun haasaa jibbiinsaa akka babal'anne gochuun illee hin danda'ama galaan. Egaa hubannaa qabaachuun immoo murteessaadha dhimma kanarratti haasaa jibbiinsaa irratti keessumaa gama dijitaalaa miidiyaa hawaasaa fayyadamnuutiin hubannaa qabaachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma miidiyaan kan akka televezyiinii kan akka raadiyoo kun gulaaltota hedduu bira darbaniiti kan isaan hawaasa bira gahan garuu kan gama sooshaal miidiyaatti yoo dhufne nama tokkotu ofiisaatii fudhatee achi ba'a gulaalaa hin qabu yaaduma isaatii achirratti maxxansaa sun immoo summii ta'uutiin hawaasa keessa deemuutiin illee tokkummaa hawaasaa miidhuu irrattis ta'e garaagarummaa uumuu irratti bal'inaan waan hamaa uumuu danda'a sabateef kan irratti of eeggannoo gochuutii qabnaadha. Dhaamsi keenya kan guyyaa har'aa egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan nuti simbiraatiin gaatii jirru deeggarsa maallaqa mootummaa Kanaadaa karaa Global Affairs Kanaadaatiif dhaabbata Search for Common Ground of ELiDA Ethiopia waldargaggoota Oromiyaa waliin ta'uutiin piroojeektii hubannoo miidiyaa hawaasaa cimsuuf magaalaa Naqamteef godina Wallagga Bahaatti kennamu irratti kan xiyyeeffatedha. Qophii kana kan simbiraatiin gaatii turre Angalaana Tasfaa dhaabaa fi qaaduu waliin ta'uutiin gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Girmaanuu waliin turtii taasisaa tureetii jira. Torban dhimma kan biroo qabanne kan walitti deebinuun ni ta'a haga torban nagaa torban jaalalaannuuf haa ta'u siniin jenna yeroo gaarii qophiiwwan keenyaafan kabiroo waliitiin qabaadha. Ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa.